Raadiyoo Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa Oromoo, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangadaa, waaqa sagaltaman garbaa, waaqa dalgan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqiyaayyoo, nagaadha walitti nu deebisee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u, barri nagaa haa ta'u, bariin nagaa haa ta'u, gaarga nagaa haa ta'u, guddinni nagaa haa ta'u, galgalli nagaa haa ta'u, ganamni nagaa haa ta'u, handuula mirgaan haa galu. Gaafa kamisaa karaa marsariitii simbirtuu.com kan darbu kun raadiyoo Simbirtuuti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kabajaa dambalii qilleensarraan bakkumaaf haala jirtan keessatti biraa ga'u jenna. Har'a ijoon waliin turtan wanta sadii gurra isin buufna. Tokko oduudha. Kan hafan lamaan immoo qophii imalaa keessatti dhiyaatu. Qophiin imalaa kutaa tokkoffaansaa waa'ee dhiyeenya araaramuu adda bilisummaa Oromoo fi gurmuu qabsaa'otaaf miseensota ABO irratti keessummaa itti affeerree qabna. Keessummaan keenya kun gurmuun qabsaa'otaa bakka lamatti akka qoodame nutti himu maaliif qoodamanii ka jedhu booda itti deebina jechuudha. Kan isaan affeerre Afrikaa irraati. Kutaa lammaffaan qophii keenya immoo yaadaan gara kaaba Noorwee isin geesse dhimma gumaata waboodhaaf dhiyeenya godhame irratti kan jennu jira. Hanga xumuraatti yoo waliin turtan qophii keenya har'a keessatti sirboota isin bohaarsanittis ni gammaddu jennee qabdanna. Hunda kan dursu oduudha. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan ammoo oduu isinitti hima. Yaa'ii idilee saglaffaa dhaabbanni Dimookiraasummaa Uummata Oromoo Adaamaatti taa'aa ture xumurame. Yaa'ii galma abbaa gadaa keessatti godhame sanarratti waggootii 5 dhufan keessatti yoo maal godhan qalbii uummata Oromoo hatuu fi haala nama qabachuu danda'aman irratti tumaa bahani warri miseensota dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo. Gabaasa waggootii 5 darbanii dhiyaate sagalee guutuun raggaasisuudhaan hojii gara fuulduraas kaayyoo dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa galmaan ni gahuu jedhanii warra amanaman obbo Muktaar Kadirii fi adda Aasteer Maammoo dura taa'aa fi itti aantu dura teessuu dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo gochuudhaan filatanii ka'anii walgahii isaanii roobii kaleessaa xumuran irratti. Oduma wal fakkaatu keessatti adda bilisummaa uummata Tigraayis walgahii dhaabaa Maqaleetti eegale har'as guyyaa 5ffaaf itti mari'ataa oole. Isaan immoo bobbaa Tsahaayyee dabalatee gara namoota 7 ta'an miseensota gameeyyii dhaabasaa koree gidduu galeessaa keessaa baase haaraa gara miseensummaatti ol guddifate. Kana malees gameessota bara Mallas Zeenaawii koree hojii raawwachiistuu keessaa bahanii turan kan akka Arkabee Ukkubaay, obbo Sibaat Naggaa, obbo Siyyuum Masfin, Ambaasaadder Biraanee Gabra Kiristoos akka irratti qooda fudhatan jechuudhaan gara miseensummaatti ol guddifate waliin qooda fudhataa turan. Yoo gara biyya Amaaraa ceenes isaanis dhaabni isaanii Baardaaritti tumarra turani. Walgahii sanarratti walitti bu'aa bahanii namoota hojii bi'aadeen Ihaadegii galmaan gahu jedhan obbo Dammaqee Mokoniniin akka dura taa'aa dhaaba sanaatti kaleessa filatani. Dhaabni obbo Haayilemaaram Dassaalenyiin durfamu kan warra kibbaa garuu maalirra akka jiran oduun isaanii dhaga'amaan jiru. Arfan isaaniiyyuu walgahii isaanii fixatan ji'a dhufu keessa dhaabbota 4 irraatii namoonni gara miseensa koree hojii raawwachiistuu filataman hundi isaanii bakka tokkotti walgahanii Maqalee keessatti dura taa'aa adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Ihaadigii fi muummicha ministeeraa Itoophiyaa akka ta'uu danda'u filachuudhaaf deemu. Oduun lohee ba'e garuu obbo Haayilemaaram Dassaalenyi ammas deebi'anii filatamuun isaanii hin oolu jedhamaa jira. Sababiin isaas adda bilisummaa uummata Tigraay keessa tasgabbii waan hin buunee fi dimokiraatawaa fakkaachuudhaaf saboota fi sablammoonni keessattuu immoo kan Amaaraaf kan Oromoo akka nutti hin muufanne jechuudhaan obbo Haayilemaaram Dassaalenyi sababii keessaa waan ba'aniif isaanitti aangoon kun yoo deebi'e tasgabbii fida jedhanii waan amananiifidha jedha oduun nu ga'e. Hawaasni Oromoo Noorwee kaabaa jiraatan waraana bilisummaa Oromoo roomsuudhaaf sanbata darbe deeggarsa maallaqaa kennani. Hanga Oromiyaan waraabomtus tumsi waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoof taasisuun itti fufaa jedhaniiru. Oromoonni magaalaa Ayishtaa fi naannoo ishee jiraatan gamtaadhaan bahanii waraana bilisummaa Oromoo dirreerraa falmaarra jiru deeggaruudhaaf gaafa hagayya 22 bara 2015 kan isaan gaafa hagayya 22 bara 2015 kiloonera kumoota hedduu gumaatan. Gumaachi kun waamicha nu qaqqabaa waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya Oromoota biyya ambaa jiraataniif dabarsaniif deebi'ii kenname isa jalqabaati jedhameera. Obbo Caalaa Qalbeessaa Oromoota irratti qooda fudhatan keessaa isaan tokkodha. Hawaasni kaaba Noorwee fi naannoo ishee magaalaa keessa jiraatanii waraana bilisummaa Oromoo gumaachi kan goonu uummanni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuu fi bilisummaa isaa irratti falmatu kanaafidha kan nu barbaachise.
waraana bilisummaa Oromoo fi mirga isaa uummata Oromoo kabachiisuuf falmachaa jiruu fi maallaqaan jajjabeessuuf bilisummaa bira dhaabachuu fi irratti walgeenye hirmaanne. Namni jiru hundumaa baheera. Haamleen uummataa baay'ee nama gammachiisa, baay'ee nama jajjabeessa, baay'ee nama boonsa. Kutannoo fi murannoon irratti qabu gara fuulduraatti akkamitti akka irratti hojjennu hundumaa haala nama gammachiisuun irratti hirmaataa ture hawaasni fi miseensi adda bilisummaa Oromoo. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumadha. Sirbattaanu kanaan gara qophii imalaatti dabarra. Marree nooliin tura. Ayyee dhaggeeffattoota keenya Afrikaa irraa keessummaa qabna. Keessummaan kun eenyu akka ta'anii fi maal keessa akka turan har'a immoo maal akka dalagaa jiran isaan nutti isinii ibsu. Anaa dhufu keessummaa keenya maqaa keessan eenyu jedhu? Ayyee galatooma baga jiraattanii maqaan kiyya Qixxeessaa Lammii jedhama. Ayyee obbo Qixxeessaa dhaaba siyaasaa kam keessa turtanii har'a eessa dhaabbattanii isin dubbisaan jirame? Dhaaba siyaasaa jechuukooti. Bareedaan jalqabumarraa yoo bilisummaa Oromooti kan keessa ture. Ammallee taanee bilisummaa Oromooti dhaaba biraa tokkotti illee makamee hin beeku. Tole dhiyeenya kana adda bilisummaa Oromoo fi gurmuun qabsaa'otaa fi miseensota ABO araaramanii jedhan dhageessanii? Dhugaa keessa. Mee ibsaa mee san akkasitti ibsitu isin? Duuba gurmuun qabsaa'otaa fi miseensota adda bilisummaa Oromooti irratti bilisummaa Oromoo waliigaluun waanuma dhugaa lafa jiru. Isa kana duuba akkamitti ta'uu danda'e isa jedhamu tokkummaan uummata keenyaa keessa adda bilisummaa Oromootii fi qabsaa'otaatii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu qaama dhaaba kanaati jechuudha. Ilmaanuma tokkotu duraanillee ilmaanuma abbaa haati isaa tokko to'anuma adeemsaa irratti duraanuu gargar godhan malee nama gartee as keessa ture. Kanaaf maatimata walitti deebi'ee jechuudha kun maatii walitti deebi'uu jechaan
ganama illee inni gadi ba'anii qabsoo kana gaggeeffamaa turameef uummata Oromoo ka'uudii jalaatii fi malee inni dhuunfaa qabsoota addaa agartee dhimma mataa ofiitiin gadi ba'eetiin qabsoo kana gaggeessaa ture hin jiru. Ammallee addaan ba'iinsa ammaan dura ture sun faayidaa dhabeessa ta'uu isaa itti amanamee jennaan namni marti mul'atee kophaa ofii namni tokkollee gartee garuu akka hin geenye waan hubateef tokkummaan kun bakkatti deebuu qabaa isa jedhamu murteeffamee akka kanaan jira oolanii jechuudha. Dhugaadha afaan faajjiin uumamee namni adda bahuu naanuma baramedha dhala namaa keessatti. Amma isin adda bilisummaa Oromoo irraa wayita baatanii bakka biraa turtan sana maaltu isinitti dhaga'amaa ture? Jaallan sin faana turanillee akkamitti wallaalaa turtanii? Gaabbii wayii yookaan immoo qabsoon keenya akkas ta'uu qaba ture yookaan akkas gochuun qabnu ture yookaan immoo bakka yaadamee baheema sana hanqachuun wanti nama gaabbisiisu fa'aa isinitti dhaga'ameera isiniif jaallan keessatti? Wanni guddaan roobni yoo roobu galaan waa balleessaa akka galaanaatti wanni sun beektaa wanti yaadamee ta'een akka dhuunfaa mataa biyyatti illee yoo laalle akka gartee olii galaatti illee yoo laalle isa bara kamii isa bara 2008 jettu? Bara 2008 jechuun yaa gaafa kan amma akka itti namni ilaale yeroo sanitti jijjiirama namaa osoo hin taane jijjiirama hojii jijjiirama qabsoo kanaaf hinnaadha gartee wanni kun irraa gaafa duraa kaanii kana keessattuu gartee adda bahiinsa kana keessatti ilaalcha garagaraatti ture jechuudha. Maali gariin wanni jijjiiramni kun qaama hafe kanallee ammatuu qaba. Jijjiirama hoogganaa fi miseensaa fi uummanni waliigalaa itti amane ka gartee hundeedha waa jijjiiru ta'uu qaba malee jijjiirama gartee maqaa yookaan gandaan yookaan murnaan yookaan gartee hoogganaa tokko buusanii tokko kaa'uudhaan itti kun ta'uu qabu ka jedhu gartee jalqabumarraa yuutu waliin galamee wanni sun taa'anii jechuudha. Kun maali waan aksidentii ta'e malee waan gartee itti yaadamee godhamee waan hin ta'iniif waan irraa gammadanii fi gartee itti gammadanillee miti jechuudha. Wanni kun uduu yaadamee waan taa'anii jechuu barbaadeeti yoo kana bakka taatu. Ni hubadha. Amma hoo hagam furgisiisa achi deemsa amma waliigalteen kun hammam cimsattanii yaaddu? Uummanni Oromoo hundeen isaa tokko, dhiigni isaa tokko, dacheen isaa tokko, seenaan isaa tokko. Garaagarummaan nama jidduu dhalate beektaa ilmaan abbaa tokko haadha tokko jidduutti wanni sagallee yoo dhalate garaagarummaa kaayaa kan ta'e namni martuu amanuu danda'uu qaba. Kanaaf kun waliigalteen keenya kaammaa kun waanuma duraan lafa jiru jechuudha. Waanuma lafa jiru santu walitti deebi'ame malee gartee waan garagaraa nama namaa taa'ee gartee walitti deebi'ame akka hin ta'in namni martuu ni beekaa jechuudha. Ka biraa hunan gartee warrumaan amma sitti hin deebiin maqaa garagaraa baafatanii bakka bakkaa jiranillee amma qaaman bakka bakkaa jiraatan malee yaadni isaanii miti namoota kana hundaa oli deemnaa waliin turree bakka maraa'uun agartee bakka waliin gahiin waan waliin hin ta'in waan hin qabneef yaadan garagaraa fakkaatu malee namni kun martuu duubban isaa galgalli isaa gamana deebiin isaa waan hin oolanneef kun fakkeenya gaarii ka gartee hundeedhaa ka namni marti irraa baratee uummanni keenya irraa baratee itti deemu ta'etu akkasini mul'ata jechuudha. Nuti gartee waan shakkii godhullee namni kun deebi'ee adda baasa jedhu yaada akkasii tokkollee of keessaa hin qabu. Dhugaa mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti maquma Oromootiif maquma Abaawootiin nama hidha malee adda baasee nama hidhu. Ati Oromoodha jedheedhuma yookaan immoo ati miseensa Abaawooti jedheetu malee ati akkasi jedhee amantaaf bakka dhalootaatiin hidhaan jiru. Dhugaadha kuni. Oromoon seenaa tokko, biyya tokko, afaan tokko, hiree tokko waliin qaba. Yoo bilisoomes walumaanii yoo garboomes walumaani. Dhugaadha kun kan jettan. Gareen gurmuu qabsaa'otaa kan jedhu isinirraa adda bahee gurmuu Birgaadir Kamaal Galchuu irraa adda bahee fi gurmuu walabummaa Oromiyaa fi kabiraa faana tokko ta'anirraa jedhanii labsu. Gurmuun qabsaa'otaa kun kan isin abaa'otti araaramtanii fi warra achi keessa jiru tokkummaa dhuumneedhaan kana mee akkamitti ibsitu isin? Deebii gabaabaa qaba. Maali jennaan namni mataa yaada mataa ofii qabaa walitti deebi'ummoo yaada walitti deebi'eetu gartee gamtaa kanallee gaffiduu danda'a. Miti gurmuun qabsaa'otaa jalqabnummaan gartee gaafa gartee warra jijjiirama murna kamaalirraa gadi hafirraa gartee walitti gaddeebine nuti dhaabbiin keenya maali? Oromoon hundeedhaan takkittiidha. Nuti ilmaan abbaa tokkooti. Bakka takkatti deebinee qaama gartee gargar adda baane kana wajjin isaanillee amma fedhiin isaanii kana waan ta'eef nullee fedhiin keenya kana waan ta'eef walitti gaddeebinee qabsoo uummata Oromoo bakkisiin dhaabbattirraa kaafnee hawwii uummata keenyaa bakka inni gartee barbaadu san hin gahuudhaafi
takka jenneetiin gartee jalqabuu qabnaa ka jedhu tokkummaan keessattuu dhaaba keessatti bakkatti deebuu qabaa ka jedhu dhaabbii akkasii waan qabnuuf bifa kanaan hojii jalqabnee jechuudha kanaan sochii jalqabnee jechuudha. Sochii yeroo jalqabnu kana keessatti kanaan ilaalcha garagaraa qabaa yaada garagaraa qabaa gareen immoo daddafneetu waan kana gartee mirkaneessuu qabnaa ka jedhu jira. Gareen ammoo latti bilchaannee akka biraatti gartee deemnee orma kanaan walitti deebi'uu irratti gartee dhibee garagaraa akka malee mudatuu mala sodaa ka jedhu gartee yaaddoo dhuunfaa keessattuu ka dhuunfanne dhuunfaa toonni kun gartee ka tursiisee qaama gartee irraa hambise kana ilaalcha dhuunfaatti keessatti calakkisaa jechuudha. Nuti ganama jalqabnee waan jalqabe namni xumuree kattaanutti dabra qaamni waliin haasaa turre qaamoon waliin makamne kana isa kana wajjin dura fixachuu qabnaa waan jalqabne xumuretti goonee kattaanutti tarkaanfachuu qabnaa namni irdalli oromoo tokkollee dubartii hafuun qabu dhaabbii qabu jedhu waan qabnuufi yaada kanaa osoo jirru qaamni amma gartee amma ati maqaan dhoofte kun bakkuma sanitti ergaa nuti erganne bakkatti dhiisee ufii achi deemanii gartee akkuma gartee tarkaanfii fudhatanii siin qaama biraatu uumanii gaddeeban kana haala kanaan gaddeebanii kun isaanitti dhaabbiin keenya kan hin turre kanaaf kun gartee waan uummata keenya duraanii qaanfachiisee uummata keenya diina jalatti gartee jilbiifachiisaa jiru kana kanaan waliin keessummeessuu hin dandeenyu. Isinillee yoo dhuftaniiti bakka irraa akeeka keenyaa fi kaa'oo keenya ganama lafaa kaanuuf kan bakkaan gannaa ka jedhu kan murtii kanarra geennee akkaataan itti gargar itti aannu kana fakkaataa jechuudha. Akka haasaa keessan irraa hubadhetti jila ergattanii abaa'oo faana otoo mariirra jirtanii araaramuudhaaf ka biraa immoo garee biraa faana garee birgaadeer Kamaal Galchuurraa adda ba'e faanaa fi garee arfan tokko taane jedhan faana mariin affeerraa isinii dhiyaannaan affeerraa sana nama isinii dubbisu jila wayii itti dhuummattanii jilli isin itti ergattan sun immoo yaada keessan gatee achitti nu jalaa hafe jechuu keessanii. Akkasumas ifa kaa'ee jira amma dubbiin sun qaamni arfan walitti dhufame sun keessa amma qaamni garee Kamaal Galchuutti adda ba'e sun beektaa gaaffi isaan qabaachaa turan maal akka ta'e waan nu gaafachiisu natti hin fakkaatu ilaalcha Itoophiyaa gaggeessaa ture qaamni sun koree waan san dubbisaa turte keessaa nu akkanuma tokkotti nama tokko ture isaa wajjin waa haasofnee marraa lama sadii walitti deebinee wanni isin gootan sun sirriidhaan fi uummata keessaallee waaftanii jirtanii hawaasni illee gartee gurra ittiin hin caqasu hin qabu miseensonni dhaabaallee gurra ittiin hin caqasan hin qabanii isa kanarraa qulqullaa raafonni isin godhuu qabda waan ammaan dura dalagdan akka biraan gootan san oofishaalii laffitanii sadarkaa addunyaatti hawaasa uummata keenyaa gidduu gurra uummata keenyaa galchuu qabdanii achiin booda gartee waliin haasofnee qaama silaa barbaachisu maraa walitti deebinaa isa jedhu gartee yaada akkasii itti kennine isuma kana isaan immoo isin nu hubachuu iyyuu hin dandeenye nuti waan sanirraa gartee waan rigreet goone hin qabnu dhaabbii nuti fudhanne sirriidha kan immoo waan nu hubatiniif amma immoo uummanni illee waan nu harkatti jibbeef isinillee waan harkatti eeggataniif gaafolii dabalannee waan kana sirrii ta'uu isaa isin amansiifnu fa'aatu jiraachuu danda'a kana amma akkasumas chabbisneetuma kaa'oo kana jijjiirachuu keenya walumatti gamtaanee walitti deebine goota labsina ammatti immoo kophaatti labsuun ofii akkuu taatii hin danda'amuun hin jedhanii bifa kanaan koree san keessaa ammaan booda waan san cimdeebii jedhee keessaa dhaabbate murri lammataa taatee kaa'urra san wajjin bifa tokkoon walitti deebanii akka tokkotti baasanii murtii kan fudhachuu dhabuutu garteerraan waan bifee jechuudha akkama tokkotti illee hubatuu qabdu. Akkuma isin amma ibsitanii fi hundinuu kan beekutti adda bilisummaa Oromoo kan Birgaadeer Kamaal Galchuutiin hoogganamaa ture kaayyoo abaa'oo sajii ganamaa jijjiirree Itoophiyaa Dimokiraatessinaa Oromoon qaama Itoophiyaatti kan jedhu labsaniiru. Gareen isaanirraa adda bahan immoo amma Birgaadeer Kamaal Galchuullee dhaaba biraa maqaa moggaasaniiru kun jijjiirama guddaadha. Garuu gareen isaanirraa hafan isa 2012 labsame sana yeroo sana ifatti labsani. Sabaa himaaleetiin marsariitii irratti afaaniinis gadi baanii dubbataniiru. Amma garuu ifatti otoo hin labsin isa sana dhiisuu isaanii otoo hin dubbatiin tokkummaa dhuumnee isa 2004 gumiin sabaa abaa'oo murteesse sana fudhanneerra jechuun isa sana dhiisuu isaanii namni maalitti amaname isa sana dhiisneerra jedhanii labsine namni akkamitti amana? Wannummaan dhibee waan kan murtii kan fudhachiisee kanaa miti wanni guddaa. Adda bilisummaa Oromoo jedhee gareen afur tokkoomee labsate kuni gariin isaanii 2008 abaa'oo irraa bahanii hooggana abaa'oo isa 2004 gumii sabaatiin filatame sana irraa mulqineerraa seera qabeessa miti jedhanidha. Kaayyoo abaa'oo jijjiireerra jedhani gariin immoo 2012. Amma eengadda kana gaafa tokkoomne jedhan immoo kaayyoo abaa'oo isa korri sabaa 2004 murteesse sanatti deebinee isa fudhannee jedhani. Kana jechuun kan 2004 murtaa'e sana heera isaa fudhatanii hooggana isaa immoo fudhachuu dhiisuun fakkaatu. Isin akka asirratti maal jettu?
kan wal'aa'u jechuudha. Maaliif hoogganaa bara 2004 filame eenyullee bakka isaatii hin danda'u. Maaliif kora sabaatiin filamee mataan filamee bakka bu'oota mataatiin filamee bineensota dhaabaatiin filamee warri gaafa file keessa warra gartee amma waan kanaa dura dhaabbatu kana kun waan hin godhamne godhamuullee waan hin dandeenye jechuudha. Kun beektaa waan sadarkama kamittuu addunyaa keessattuu waan taa'amuu hin danda'amne jechuudha. Namni aangorraa nama kaasa seeraan nama kaasa seeraan nama buusaa wanni gartee beekamisa kanaa fidee rakkoo bara dheeraa kana laakkaa'amsiise sirna dhabdummaa gartee waan sila akkaataa seeraan namni gartee itti gaafatee seeraan furmaata gochuu malu dhiisanii humnaan deemutu waan kana gartide. Kanaaf kun waan wal'aa waan taateef ammallee isaanii waan fudhatama hin qabne kan jedhu qabaa jiru. Dirqamni keessan gurmuu qabsaa'otaa keessatti miseensa moo koree hojii raawwachiistuu turtan? Ani miseensuma ture sadarkaa hojii koo barbaachisu hunda keessattuu qooda fudhachaa ture. Oromoon biyya keessaa tarkaanfii amma fudhataa jiru irratti Oromoodhaaf waamicha godhaa jira. Oromoon hamma danda'een diina irratti xiyyeeffatee akka nu cinaa dhaabbatu jedha. Oromoon maal godhuu qaba? Gaaffii waraana bilisummaa Oromoo kanaaf deebii akkamii kennuu qaba Oromoon biyya alaa jiru kun? Nuti dhaaba kanatti erga dabalamne mogoos turree ajajaa turree ajajamas turree waan hin godhin hin qabne gara keenya gartee gaafa gartee qabsoo kanatti dabalamnaa beekamuu dubbuu jennee waadaa seennee waadaan sun ammallee nu fayyaddu. Kanaaf uummanni keenyallee akka gaafa duraasaniin bakka hundatti gammachiinsa uummata olaanaa ta'ee jira. Yeroo ammaa kanatti waan nama addachiisuu keessattuu uummata keenya biyya alaas ta'ee biyya keessaas ta'ee bakka maratti yeroo ammaa kanatti uummanni keenya bakka tokkotti deebi'ee irree fi gaachana isaa wooboo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan birmachuu fi gartee dirqama seenaatii jechuudha. Bilisummaan hawwini walabummaan hawwini qaama kanaan gaddifaa jechuudha. Yoo gartee waan dandeenyu bira dhaabbanne wanni gartee duubatti nu deebisuu fi duubatti nu harkisu tokkollee akka hin jirre hojiidhaan argisiifnee jira duraanis argisiifnee jira amma immoo daranuu haalli uummanni keenya keessa jiruu fi akkaataan gartee gammachiinsa uummata keenya akka amma jiru sadarkaa abdachiisaa gubbaa waan jiruuf haala danda'anitti waan qabnuun waan dandeenyuun haga wareegama lubbuutti wooboo bira dhaabbachuu qabnaa. Kun immoo gartee seenaan nama gartee amma duubatti deebi'ee seenaan isatti gaafatamuun isaa waan hin oolamneef kanarraa baasuuf bilisa of godhuudhaaf waan isarraa eegamu martu namni martinuu godhuu qabaa ka jedhu qabaa jechuudha. Kun waan nu gaafatiisuun qabu obboleessa biyya Tole. Dhaggeeffattoota keenya miseensa koree yeroo ka turan har'a garuu miseensa adda bilisummaa Oromoo kan yeroo dheeraaf har'as deebi'anii warra araaraman keessaa tokko kan ta'an keessumaa keenya waliin gaafiif deebii haala yeroo irratti kan taasifne xumurreerra fayyaataa ulfaadha.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun raadiyoo Simbirtuuti. Karaa marsariitii www.simbirtuu.com kan darbaa jirudha. Amma qophii lammaffaa irra geenyerra. Qophii imalaa kutaa lammaffaa kana keessatti immoo kan laallu waa'ee gumaata waboodhaaf dhiyeenya godhamee ta'a. Innis yaadaan gara Noorweey kaabaa isin geessina. Achitti hawaasni Oromoo kan isaan gumaacha waboo godhantu jira. Maarree turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u jenna. Keessummaa qabna sarararra. Baga nagaan dhuftee keessummaa keenya ni jedhu. Baga nagaan eegdanii carraa kana laachuuf ulfaadhu. Ani maqaan koo Caalaa Qalbeessaa Abdiisaan jedhama. Gaafatamummaan koo Konyaa Adda Bilisummaa Oromoo Kaaba Noorweeyiiti. Magaalaan irraa dhufe magaalaa Haashtaati. Gaafa Sanbataa hagayya 22 hawaasni Oromoo naannoo Haashtaa jiraatan gumaacha waboodhaaf walitti qabamaniitu akka jiranidha. Dhageessinii bilbilee dhugumadha. Sirriidha. Gumaacha waboof godhuufidha kan asitti walitti qabamne. Maaliif barbaachise gumaachi kun gochuu meenuu ibsime maaltu ta'e immoo? Hawaasni Kaaba Noorweeyii fi naannoo ishee magaalaa keessa jiraatanii waraana bilisummaa Oromoo gumaacha kan goonu yeroo ammaa kana rakkina guddaa haala baay'eetu biyya keenya keessatti godhamaa jira. Bilisummaa isaa gonfachuu fi bilisummaa isaa irratti falmatu kanaafidha kan nu barbaachise. Maal gootan egaa? Kaayyoo walitti dhufaa keenya waraana bilisummaa Oromoo fi mirga isaa uummata Oromoo kabachiisuuf falmachaa jiruu fi maallaqaan jajjabeessuuf bilisummaa bira dhaabachuu fi maallaqa walitti qabuufidha kan irratti wal geenye hirmaanne. Argattaniire? Arganneerra. Baay'eedha. Arganneerra. Hirmaannaan hawaasa Oromoo naannoo sana akkam ture? Baay'ee bahe namni? Akka naannoo sanatti namni baay'een jiru. Namni jiru hundumaa baheera. Haamleen uummataa baay'ee nama gammachiisa, baay'ee nama jajjabeessa, baay'ee nama boonsa. Kutannoo fi murannoon irratti qabu gara fuulduraatti kan irratti hojjennu hundumaa haala nama gammachiisuun irratti hirmaataa ture hawaasni fi miseensi adda bilisummaa Oromoo. Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo biyya keessa jiru rakkoo guddaa keessa jira, cunqursaa adda addaa keessa jira. Mootummaan wayyaanee Oromoo irratti adda baasee rakkoo hanganan jedhamu gochaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo mirga isaa falmachuu qaba. Warra falmatan keessaa immoo tokko adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf cinaa dhaabachuu qabna. Kanarratti hojjechuu qabna. Mirga keenya falmachuu qabna. Kanaaf deeggaruu qabna kan jedhudha. Yaada uummatarraa ka'ee irratti mari'atame tokko. Inni lammaffaa immoo iyyuu hamma dandeenye uummanni magaalaa Noorweey keessa jiraatanii Haashtarras ta'ee iddoo adda addaa tokko taanee gara fuulduraatti qabsoon kun itti fidnee akkamitti akka deemu qabu bira dhaabachuu qabna kan jedhu irratti kan mari'atu tokko. Hawaasni biyya biraa jiraatus Noorweeyis haa ta'u Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa isaa jiraatanii Afrikaarraa maal godhuu qabu kan jedhu dhaamsa qabda dhumarratti? Dhaamsa nani qabu Oromoon hanga mirga isaa gonfatutti qabsoo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbate hamma danda'etti uummata gumaachuu qaba. Walgahii kanarratti hirmaachuu qaba. Hamma dandeenyetti wal bira dhaabannee biyya keenya keessaatti hamma gabboofataan wayyaanee bahutti harka wal qabannee hundi keenya uummanni Oromoo addunyaarra jirru hundumaa gargaaruu qabna. Gurmoonee ijaaramnee qarshiidhaan isaa ta'u karaa barbaachisaa ta'ee bira dhaabachuu qabna kan jedhudha. Dhaamsa nani dabarsu. Lammaffas immoo iyyuu qeerroo fi dargaggoonni biyya keessa jiranii falmachaa jiran yeroo ammaa kana jabaadhaa itti fufaa simbira jirraa yoo qaamaan simbiraa fagaannee yeroo hundaa simmin yaadannaa simbira jirraa kan barbaachisaa ta'een wareegama baaftuu hundumaa akka faraa bakka jirtaniif kunis immoo waan beekumsi hundumaa si gargaarra jirraa simfaana jirraa kan jedhu dhaabbanni dabarsuu barbaada. Tole Caalaa galatoomii fayyaa ta'e mee nama biraatti naa kenni warra hirmaatan keessaa. Galatoomii sheeshi. Halo akkam jirtu? Nagaan akkam fayyada. Abdii Jamaal Hussein jedhama. Abdii. Magaalaa Noorweey Haashtaadha. Tole Abdii maal ijji walitti qabamtani magaalaa Haashtaatti? Har'a kan walitti qabamnee fi deeggarsa wabootii fi waboo akkamitti akka tumsinu kanaaf walitti qabamnee mallaqaan yaadaan nama hunduu waan qabuun akka gargaarru akka bira dhaabannu kanaaf walitti qabamnee tokkotti jirra. Maaliif waboo gargaaruu feetan? Wanni waboo gargaaruu feenuu fi uummanni karaa nagahaatiin mootummaa wayyaanee kana mirga ofii falmata gaafataa ture hidhaa fi ajjechaa kaan roorroo malee baqatee barumsa isaa addaan kutee barumsa baqatee kara biyyoota baqaatti kadeeman kan mirga isaa karaa nagaa gaafatu
inni mootummaa kana ofirraa akka kaasu kanaaf gargaara. Hirmaannaan hawaasaa akkam ture har'a? Dargaggeessa shamarran nama guddaa. Hirmaannaan isaanii hedduu nama gammachiisaa waan qabaniin mallaqaan yaadaan wal bira dhaabatanii wal arganii gammachuudhaan deeggaraa jiranii jecha. Tolee fayyaa ta'e guyyaa gaarii galatoomi Jamaal. Galatoomaa isinis. Hello akkam jirtu? Nagaa. Nagaa andassuu naan jedhan isiniin eenyu jedhu? Samiira naan jedhani. Ayee faayaa isin moo si jedhu? Si. Ayee faayaa galatoomi. Har'a maaliif walitti qabamtani magaalaa Ashaatti Oromoonni? Midhaan tana wanni bilisummaa uummata Oromootiif jenneeti asii walitti qabamne. Tumsaa adda bilisummaa Oromootiif jenneeti. Asitti buusnee uummata waraana Oromootiif haqeen qabaa jiru biyya keessatti saniif buusnee gargaaruuf yaalii goone. Shamarran daa'imman namni guddaan bahaniiru har'a? Haraan kana baanee jira. Hundi keenya kaasuu jiru. Magaalaa kana Oromoon biyya hin jirtu ammoo hanga walitti jiru magaalaa xiqqishoolleen asitti dhufanii wal geenya. Akkam ture haamlee yookaan fedhiin uummata bahee maalirraa hubatte har'a? Walgeen har'aan kana bareedaa ture. Hedduu abdiillee nu kenne akka itti fufnuuf. Dhaamsa yoo qabaatte kan jettu? Dhaamsi Oromoodhaaf jetteeti? Wanni lammadoonni tokkummaa faanii biyya keenya deeffachuudhaaf har'aan osoo boruun jeen har'umaan tana hundi keenya bakka jirru walitti qabamne falmannee wanni kabajaa namni nu qabu isaan agarsiisanii biyya Itoophiyaa kan Oromiyaa keenyallee haa deeffannuuf falman abdii qabu. Tole fayyaa galatoomii fayyaa ta'e. Ati jirru sooree laga gamaa hoo gangamanaa daamaa sakaa duwwaa malee jaalala isheetu naagame daamaa sakaa duwwaa malee jaalala isheetu naagame. Ati jirru sooree laga gamaa hoo gangamanaa daamaa sakaa duwwaa malee. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa walumaa galatti kan hangammaa kana fakkaata ture. Warri jalqabarraa hanga dhumaatti nu caqasaa turtanis haa ta'u warri walakkaatti dhuftanis waan nu caqastaniif galanni keessan guddaadha nu biratti. Karaa barbaadan yaada keessan gumaachaa isin simachuudhaaf qophiidha. Akkuma kanaan dura yaadni keessan gabbina sagantaa keenyaaf qooda guddaa waan qabuuf.
torbee dhimma biraatiin nama walitti deebinutti haalaaf bakka gaarii keessa akka nuu turtan isinii kan hawwu Andassuu Duulaatii sirba kanaan hangasittu turtii gaarii. Walladami baka ashamasha irkitu tanobsaka ashamasha shanawami maka ashamasha irkitu tanobsaka ashamasha shanawami maka ashamasha ashamasha